namumti kana nurraa dubbatee nurraa gabgoodhumaa dhabeen jedhe warra daarii namaa dhiibdoona daangaan lafa keenyaa ilaalu gama sana dureela ilaalteen qaqqabsiistu yoo waggaa 10 dur. Kana laa rakkinni qonnaan bultoota keenyaa nuun qonnaan bultoota keenyaa fi gorsa kennuuf humna kee duwwaadhaan bara meeqa hojjettee tan milkoomne garuu gorsa keenyaan namoonni deeman baay'een milkaa'anii wadal gabaree ta'anii badhaafamaniiru. Ishee kana moome waanuma xinnoo ishee salphattu godhi malee nuu ammuma keegaa. Hirriba dammaqee yeroon dhaga'u simbirroota isaan nagaan bulee bifa barii argeef galatoomii gooftaa kotteen nan dhaabatu sammuun na rakkata haadha baabureetiif onneen na dhaata. Kotu hada babure situ na fure. Koti lafa tattaraariit minaan itti facaasi aramaa biyyaa baasii aramaa biyyaa baasuun hin gaheegam mayoomitti qarqara minaaniitii na daladdi. Fallaadha mutu minaaniin oroomiinii aramaan mataarraa sirbuu safuudha. Safuudha jafuu kan na fuudha. Maal ijoo kunoo lafti koo durii lafti keenya lafti abbaa kooti lafta akaakayyuu kooti asii jo asii haa qalaajiin kun hundumti isaanuma keenya ture amma kunoo. Inni daariidha qabuusi na dhiiba joo ni daarii kanaan qabne na dhiiba lafaa manaan qabne kunoo cheefuudhanii nachi na dhiiba innasiis na dhiiba ilaga gamaa dhufus na dhiiba lafa manaan qabne waan nama barruu harkaatti na jalaa gashan maal dubbannu lafu maali namumti kana nurraa dubbatee nurraa gabgoodhumaa dhabeen jedhe warra daarii namaa dhiibdoona daangaan lafa keenyaa ilaalu gama sana dureela ilaalteen qaqqabsiistu yoo waggaa 10 dur. Maal dubbannu eeyyaa buleedhanii namichi maal dubbannu dattu.
tidro buddufadhu. Tole luuceeko. Booddee iyyuu qaqqaba. Tole giiftii ko. Laalaga kanatti hin beektu gaa jedhitti barigaa akka kan keessanii miti. Maali giiftii ko garuu kanumarraa fayyadamaa turtanii kanumaan durayyuu? Kanuma gaadhee koo erganii baashuraa kotteeru mee dhufee mandara kana gale. Kanuma buddufanna giiftii koo boombaama maalettee fiddee muka isaa dhaabdee ergasii waan tokko jateenya hin agarre. Maali ani gaafan qe'ee keessan dhufee maali anoo sibiilicha argeen bishaan jira natti fakkaate. Bishaan maali jira sibiilichuma qofaatoo dhaabata giiftii koo ija kootiin arge guyyaa tokko yoon buddufadheera ta'e waaqayyo ragaadhaam. Maaloo. Akkasitti on taane maalirraan gadee kana iyyuu akkan taanetti dhufnee as geenye bishaanichi qulqullummaa baay'ee hin qabu giiftii ko. Jedhi gaasuma dhunnaa nu soosuma lagaa kana dhunna. Isuma iyyuu nu wayyagaa maal goota ree filannoon biraa osoo hin jiru. Haa ta'u gaa maal godhu ree akka baraatti bulu giiftii ko. Luce. Maali atoo sirbaa warra daanii matti buutee ka giiftii ko maali yaadde? Durii yaadadheem durgaa mandara kana keessa gaafa dubartiin deessu. Akkasuma deemnee kanuma xirbinee too'isnee gallagaa giiftii ko isa yaadadheeni malee. Maali anadha malee giiftii ko atoo yoo barbaaddeessoo dhala godhachuu hin dandeessaa gaggaba maalii qabda giiftii ko ana malee. Isoonan godhadhaan yoominilee giiftii ko baashuraa makootu dide malee anoollee dhala numa godhanna deemanii jedha. Inni de baashuraa matu waaqayyo yoo jedhe inuma yaalla hin hafattee. Lakki luucee ko mee waan kana too'isi dhalli mana hoo'isti. Loo sirriidha giiftii ko egaamee laga kana keessa mee dur gaafan bishaan buddisuu laga kana dhufus gaamee. Tole. Horii isaa laga kanatti gaddachaafateetu. Tole. Dhufee gaa kunoo kana keessa olla giiftii koo akkamaa kana daggalli ciramee miti muka gurguddaa fa'aa jira gaa giiftii koo laga kana keessa. Maalarra hojii qonnaan bulaa machiisaa biyya kanaa wajjin mataa dhukkubsachuu humti sun na gamsiisee warrattiin kun immoo mana hin jirtu laata? Yoo namoonni kana dudduubaa immoo lafaan qooqum. Warri kun! Maal jaarri kun mana hin jiranii hin jedhan. Inuma niyyee erga silaadha. Namni tokko iyyuu mana hin jiru tuu beekanii immoo ana jalaan hin didan. Obbo! Yoo. Eewwati. Erga silaanis hin waamu. Maal ta'a yoo dhageessan? Ana jalaa hin didama. Yoo abbaa barbaadde taate asa deemta malee hojiirraa gadi na waamta. Qonnaan bulaama fulu ja'a biyya kanaame. Isa iyyuu miti amma gara keessan kan hin dhufee fi ani har'a kan dhufee manarra deemnee qonnaan bultoota keenyaa fi gorsa laachaa jirra. Kanaafidha kan inni isin barbaade. Waa'ee koommoo yoon isinitti himuuf dhufee ani waajjira qonnaarraan dhufee hojjetaa misoomaati. Amma mee jaarsi hojii keessaan ol jedhe dafee narame keessaa baafadhaati oduu miti amma hojiitti hin jira. Maal naan jettuu barbaadde mee wanta dhufteef natti madda. Kana laa rakkinni qonnaan bultoota keenyaa nuun qonnaan bultoota keenyaa fi gorsa kennuuf humna kee duwwaadhaan bara meeqa hojjette tan milkoomne garuu gorsa keenyaan namoonni deeman baay'een milkaa'anii wadal gabaree ta'anii badhaafamaniiru. Ammas isin carra qabeessan gara keessan kan hin dhufe. Maal gabaree jedhu? Wadal gabaree ta'anii badhaafamaniiru jechuun barbaade. Kanaafuu gorsan isinii ilaadhuun qaba. Amma jaarsi ani dhimma isaan qabu gorsaati jettu kan aramaa kun aramaadhaatiin irraa deemiin jedhu. Inni jalqabaanii waa'ee tooraan facaasuu maal beektu ammas qonnaan bultoonni keenya oduu tooraan facaasu haasaa tooraan facaasu. Dhuguma itti amma kun waa'ee tooraan facaasuu ta'e isin tarra nutti himamini durumaa qabnee midhaan miti teelaa qoccooma kana iyyuu tooraan dhaabna nuun waa'ee oduu tooraan facaasuu yoo ta'e immoo eenyu akka facaasu atuu beekta. Atuu beekta amma hojiitti hin jira kunoo mini amman an hojiitti hin jira eenyu oduu akka tooraan facaasu immoo beektu sinuu. Inni kan biraan waa'ee kompoostiiti. Waa'ee kompoostii maal beektan? Inni kan biraanii waa'ee farra aramaa.
waa'ee farra aramaa irratti muuxannoo akkamii qabu? Kakkaa obboleessa ilaamee obboleessa koo taasofteen quuftu ani hojiin asmara na jalaa darbaa jira. Amma waa'ee rakkina keenyaa sitti himu. Waa'ee amma waan xuruu dubbatte, waa'ee aramaas dubbatteetta, waa'ee kompoostii dubbatteetta. Rakkoon keenya isa kan biraati. Yaa gabadho laama rakkoo 3 moo 4. Inni tokko yoo naa goote dhuguma dhaga'ama dubbii ati dubbattu yoo ta'e amma lafti kun waggaa 10 dura laadhu huba sana gaa daangaan keenya asiin duuba sana gaa laga gamaa kottu gamasii kottu hasaabarri abbaa meeqaatti gali kunoo ija nutti baasa namni meeqa kunoo namni abbaa kana nuun jedhu hin jiru kunoo dhiibanii lafa hama barru harkaatti na jalaa gashanii qalaadii meeqa akaakayyuun keenyatti waamamu akaakayyuu kootii waamama lafti kun dhiibanii kunoo waa nama barru amma harka ishee kanayyuu akkanarraan fudhannee yaaddaa jira tokko inni kan biraan xaa'oo dheengadda amma kunoo ji'a 2 moo akkam deemeen kuttaala tokkitti argadhe sanayyuu sangaa gurgureen bite kunoo kunii kana keessa jirra nuun inni kan biraanoo aramaa yoo ta'e gooftaa durumaatti shoggarreetu nuun itti kaamne biyyootti uwwifneetu midhaan fakkeessinee baafna malee farra ramaa maala ramaa sadi jechuu kana ani quba siin qabu dhugaatti yoo nu goote aramaa warra namaa eengadda dirii keessa teenya namatu aramaa ta'e nu rakkisa waan isan galchine keessa kunoo akka titiisaa lixeetu olii gadi booxee nu rakkisa oduu yeroo hojiitti oduu fidee dhufa yeroo oduu hojiitteeti hojiidha nuuf hojiidha oduu fidee dhuftee kunoo meeqa ishee mataa nu naannessiti malee isa kana naa qabadhuuti isa kaan immoo itti deebina maal. Waa'ee daangaa irratti qaama dhimmisaa laallatu wajjin haasa'uu dandeessu. Xaa'oo yoo ta'e immoo isin anaa wajjin walii hin galtu yoo ta'e isin harki keessan waqtu isinii dhufa jedheen yaada. Naa wajjin deema harki keessa yoo ta'e xaa'oo amma kuntaala 40-30tti fidee buusisuu nan danda'ani. Aboonsaa harka jira jechuudha. Haala qinaattiidhaaf qobaatti maal gootare? Harki koo si wajjin deeme miilli koo si wajjin deeme maal waan barbaade adeemu? Qixuma namaa nagaa akka namni ta'e hin taamal. Jechuun gara isa kanaa anaa wajjin walitti siquu qabdu jedhuu barbaadeeni. Kanaaf amma anaa wajjin walitti siqaa nus waan achi argannu nu jiraachisuu dhiisuu danda'a. Gatii ta'eef jedheeni kanan akkas jedhee amma wantoota 2 duwwaadha kan isinirraa barbaadu gabaasaaf hin barbaada. Inni jalqabaani maqaa keessan naa laattu. Maqaa keessan naa laattu. Maal gorme maqaa sii kenne eenyuun waama mari'an immoo maqaa koo sii kenne eenyuun waamama. Amma suuraa keessan fudhadhee gabaasaaf jechuudha. Achi booddee mana keessan gallee waan jiru anis fayyadamee nyaanneema. Deema waan ta'eef sirradhaati. Suuraa keessanii fudhadha. Waa'een suuraan gabaasaa uni deemee namaa gabaabsa. Hin barbaadu jedhee walitti asii cabsaa wanta kana hojii. Deemi narraa. Tasgabbaa qaba. Sakkamii addaggee duwwaan kun. Rakkoon qabutu. Hin barbaadu jedhee hin ta'uu siin jedheera takkaa maannire afaan. Meela irrammoo nama akkamittiin beeyin jedhama. Alkun. Namni waan gallee. Bokkaalee sodaatu joo oduudhaa fedhee wayyaa kittiidhaan hiifuu keessa deemaa kun. Maal kun? Qinaattiitu nan beeku ta'e. Ati miillicha sukkuumi giiftii. Ani maaliif tangalaa ati bashuuraatti garta giiftii ko? Akkasi gaa bashuraan kollee guyyaa kana maal galaa miti giiftii ko. Ani mee kanan jedhu. Tole. Dhugaadha gaa bashuraa koo jimmee gaafa akkas teenyee maasofnu daggala keessa. Tole. Sirbittii wayii tokko naas dhufuu jaallatti. Maali ammoo laata too silaa ajaa'ibuma qabda giiftii ko. Maal wanta nu waliin hin dabarsiin jira bashuraa koo. Mee maaluma na laata? Nama seetee ati maaleedha beektaa? Tole mee jedhi mee giiftii ko too. Irraa barii kottu wajjin taphannaa. Haala bakkanni saaliin baraafannaa. Wayii taphannee dhufee gaa. Sirba kana baay'ee masirbuu jaallatti. Birraanis isinii bari'ee isinis walitti dhuftanii mana wayifattu kaa giiftii ko koomee kee rigadhoonuu sii waraaba. Amma bashuuraan eessa deeme naan jettere? Maal laguma qonnaa sana deeme kaa
Inniif qinaatti himme. Dhugaadha gabashuraan koof qinaatti mandara kana keessa. Giiftii ko maalee deensitti maamiti dhiisiga. Anoo maalitti qinaatteetti? Maaha mosi yaadachiise miti. Maaloo dhiisimee qinaattii ko Maal jedhi? Omaa miti jedhi. Nan taajabdu jedheeni gaa luucee ko ergati waa'ee gaarummaasaa erga akka inni dhiira ganda kanaa ta'e natti himtee kaasee maalan si dhossa miti rafee hin bulu. Abjuun inuma natti dhufaa. Waa'ee namicha sanaa noo karaattis natti hin dhufne dafee booka koo sanas hin jalqabne. Silaa yoomuma arga laataa jedheeni yaadaa jira giiftii ko. Innoo nama sitti badu mini yaada baaburee ko. Nama badu miti dhugaadha namichi. Nama hojii akkamii seete akka inni itti immoo qonnaa kana jaallatu. Maaloo gooftaa koo kan bareeda. Gasoo qabatee akkanitti qotu argitee miti? Maali garuu bakki keenya kunoo aduudha bakka isaa kunoo qabbana isaa buuse maal bokkaa roobsu fakkaatti. Dhaqeeni haala isaa hubadheen deebi'aa teessu afachasumatti na eele. Deemtaare? Eeyyee. Eela akka gootu? Egaa waa'ee koo kana immoo waa'ee harka kooti. Isa waa'ee koo waa'ee beekumsa kooti. Arraba koo. Arraba koo jalan darbu. Sineega. Jadiga. Sineega. Tol. Deem. Jabboonni hulluu xeenaa gamsiiste sa'aatii makana boodee cabsaa lamaa. Luuc Nagaadhaa. jirtaa giiftii Akkamatti? nagumaa nagaa keetii fayyaadhaa giiftii fayyumaa'e. Nagaa maala nooyyuu sin dubbisodhe iyyuun ture. Maalan godhe maaloo? Maali yaatu akka durii qe'ee keenyallee dhuftee nu wajjiniin haasa'ullee numa dhiiste ka. Yaa Luucee jireenyatti jirra seetee amma kunoo aramaa tokkotu midhaan irraan jalaa dalageennan isa keessa noo dagaa kunoo jireenya jabana kanaa mana ollaa mitiiti mana ofii birayyuu nama dabarsaa jira amma kunoo dheengadda mana koo bira darbeenii muumee godhanaa ga'ee deebi'e. Dhugaa ittaari? Dubbata. Noo kunoo baashuraa wajjinii qinaaxxiin akka isaa durii miti amala nutti jijjiirratee nagaadhuma iyyuun gaafannonnee walii gallee turre dhugaadha gaa. Maali isa wal geenyaa miti ofii hamaa miti laa hojittii tokko aramaa tokkottis qabameen as keessaan anuma na jalaa dhaalinaan isheen gosa gidduu kana baashuraan nagaa isaati. Nagaa isaati noo maal taatu hin jiru jetteetu gaa anjiraaf mitiire. Garuu an kanan jedhume maaluma ta'e namni si'anaa duroo beektanii gaa mandara kana keessa buna mana nama 8-7 dhaabbannee teenya osoma dhunnuu nutti dhiyaa miti. Amma kunoo namni isaas walitti jijjiiramee dhume an kana maal akka gidduu galee hin beeku. Nagaanis hin jiru gaa akka durii keenya miti kun akkuma kana duri maali atumti mataan kee amma sa'aatii 4-3tti nu bukkee turtee taphattee galta miti. Maarree. Amma nuun ka'ii galii sitti dhiyeessiin jennuttuun galtaati. Maal dubbatta mee yaa Luucee? Nama bara kanaa nama seetee aramaa guute kunoo aramaadha humti jiru kunoo ilkaanitti wal nyaata kunoo inni kaanii daarii dhiiba inni kaawwaanii jaarsummaadhaan nufutti dhaqeetu dhumutti dhaqee mana seeraa wal dhaaba nama jabana kanaa nama seeteeti. Nama maali tatis immoo ofumarra teesseem dhugaadha qinaaxxi fuudhii siin hin jennee baashuraan anillee sin gorfine kunoo qofummaan akkana si gootee qofaama sitti taphatti kaa kunootuu jaartii wayi mana keessaa mana aarsitu wayi jiraatte akkasatis bakkee keessatti hin taatu. Bishaan tokko yoo qoonqoon na gogee mee bishaan naa cobsi. Afachumee siin buusa. Aramaa tokko keessa oolila qoonqoo na gosseetu qoonqoo ayyaana baay'oo baay'oo agaadhoo.
Kana dhuguma baattee tabba kana baatee. Maal godhu reega ati situ jaartii wayii qabaatte yoo silaa Kunoo qoonqoon na gogetuun achi keessa dhaabadhu. Qoonqoon na tatarsa'e. Hayyaana baaku. Maaloo yaluucee koo. Inni waaquma naa kenne. duute fakkaata ta'ee buuyyuu. Maaloo nan qorse. Qaagodheen gorse. Waaqayyo si haa eebbisu. Ishoo yaluucee koo qoonqoon keen dheeboti. Anis immoo nama dhaabee dhufe beektanii niitii ishee dhiyoo kana dhuftee ollaa koo gal. Isheen dhaabee dhufe wajjinuu galaa irraa. Qinaattii koo gaa fuudhiiti. Waan akkas bishaan wayii sitti qabdullee fidii gashi kamaala too qofaa mateessa. Haa ta'u yaluucee koo. Utuu ati bashuraan hin jirtaan ta'ee biyya kanan ta'an. Ishee kana immoo mee waanuma xinnoo ishee salphattu godhi malee innoo ammuma kee gaa. Tooleen noo rakkoon qabu jedhi gaa kunarra kaa'eensi waama. Isheen ogaa ammuma kee geessi intalo. Jedhi nagaan oolu. Gaarii ta'e gaa'e. Yaluucee. Mani kanneen jedhama. Haadha baabur. Yee haadha baabur. Maali atoo dhagattee galte? Maali luucee anoo si eegaan ture atoo dhattee tochumatti na jalaaftee naani okkotee keessa lafa kaatti haasofta anoo itti dhiiseen dhufe. Maali itti dhiistee dhuftaree maali sitti meen deemeni amman deebi'an eegisiin hin jenneen. Okkotee lafa kaatti haasaa jalqabdeennaan anoon dhaabbadhu jedhee tanan deebi'ee dhufe giiftii koo. Maal haadha baaburee koo sitti meeraa qinaattii bukkee deemee waa tokko lama jedheen deebi'adhee wal mari'annee oon deeme kana gidduutti immoo maaltu si fuudhee fiiga. Maal immoo maaluma haasaa turtan laata luucee? Isallee waan badaan haasofne anoo iyyuu nama dhaabeen dhufee dhaabeen haasa hodheen dhiisee dhufe. Garuu bishaan wayiin dheebodhennaan bishaanumaan qabee immoo waa tokko lama gurra buuseera. Maaluma jettee na daraa luucee koo anusumaan dhagaadhee tanan dhaabbadhee seegee gara naammaatee naan gara manaa gumgumaa galeen. Jedhi sababa booddee maasofna waan an ittiin jedhellee jedhi maaloo bishaan na baadheellee naabadhu. Maarree buufadhu kaa buufadhu booda haasofnaa ta'u gaa. Wantichi immoo gaashee qaba natti fakkaata. Jedhi waan jedhu soo. Laki Vanilla. Afaan